Nagaan nagaa caalu nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif haa baay'atu jaalatamtoonni obboloota koo hundaa yesuus hundaa keessaa konferansii guddaa waaqonnoo qopheesse hirmaachaa tajaajila saayilamas kan jirtan qopheessuun sagantaa kanaas hundumti keessan sagantaa galateeffannaa guddaa waldaa keenya keessatti qophaa'e dhangaa guddaa kana hirmaattota sagantaa kana kan taatan tajaajilaaf kan dhuftan heebbi keessan dachaa haa baay'atu. Sabni keenya iddoo kana tajaajilamaa kan jirtan baay'ee nama kan gammachiisu namoota gurguddaa namoota ergaa gurguddaan harka jiru raajota tajaajiltoota barsiisa gurguddaan kan harka jiru namoota baay'ee irraa hirmaachaa baay'ee itti gammadaa akkasiin jirtan baay'een abdadha waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u baay'ee na gammachiisa kanaanii sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseeni dubbii waaqayyoo isin biraan ga'an ittiin illee Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 5 jalqabee nan dubbisaa akka kanadha. Namni guyyaa tokko guyyoota warra kaan irra caalchifatu jira. Inni kaan immoo guyyoota hundumaa wal qixxeetti ilaala. Kana irratti namni adduma addaan akkuma fedhetti fudhatetti yaada isaa gar tokkotti haa kutatu. Namni guyyicha yaadatu gooftaadhaaf isa yaadata. Inni nyaata hundumaa sooratu waaqayyo waan galateeffatuuf gooftaa isaatiif hojjechuudhaaf hin soorata. Inni nyaata hundumaa hin soorannes gooftaa isaatiif hojjechuudhaaf soorachuu dhiisa. Waaqayyoon immoo hin galateeffata. Lakkoofsa 7 akka kanadha. Nu keessaa tokko illee akeeka ofii isaatiif hin jiraatu. Tokko illees akeeka ofii isaatiif hin du'u. Yoo jiraanne akeeka gooftichaatiin jiraanna. Yoo duunes akeeka gooftichaatiin hin duuna. Egaa jiraannus duunus nuyi ka'uun gooftichaati. Gooftaa warra du'aniif warra jiraniif ta'uudhaaf Kiristoos du'ee deebi'ee jiraate. Ati garuu maaliif obboleessa keetti faradda? Yookiis ati maaliif obboleessa kee ceephaata? Hundumti keenya barcuma firdii waaqayyoo duratti dhiyaachuuf jirra. Caafata qulqullaa keessatti dhugaa hana isa jiraata. Jilbi hundinuu anaaf jilbeenfachuuf arrabni hundinuus ani waaqayyo akkan ta'e beeksisuuf jiru jedha gooftichi kan jedhu caafameera. Kanaafis nu keessaa hundumtuu adduma addaan waan godhe sababii isaa wajjin himuuf jira. Ameen. Bara baraan galata guddaa mana koo jireenya koo irraa qabda waaqayyo abbaa keenya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guutuu bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Gargaarsa kee guddaa sanatu na baate malee ani nama arra ga'u miti. Arraan kan na ga'e humna kee. Buleettii kan arraan kan ga'e humna kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni fi galanni guutuun bara baraan siif haa ta'u. Loore hadi haboogataa jana shida boora. Waaqayyo gooftaa maccaa utuu tarkanu qabu baatte haalonni nu keessa dabarre nu dabarsan. Karaan nu dabarre nu dabarsan. Yaa Waaqayyo galaanni nu dabarre nu dabarsu. Laaqin nu dabarre nu dabarsu. Kiyyoon nu dabarre nu dabarsu. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa bineensi nu bira dabarre sun nu dabarsu. Ati garuu waan nu wajjin jirtuuf bira dabarreerra. Dabarsaa keenya situ nu dabarse, iddoo bira nu dabarsite, salphina bira nu dabarsite. Guyyoonni darban, baroonni darban, ji'oonni darban, hundumti isaanii guyyaa du'a keenyaa ture. Garuu ati kana hundumaasaa jireenyaan bakka nuu buuftee, kana hundumaasaa nagaa boqonnaadhaan bakka nuu buuftee, karaa hundumaan nuuf falmite, abukaatoo keenya sirriisitu ta'e. Loora daanaa goolaa fi deebiinii mimeegaa loora sheela barabaadaa namaasiya. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guutuun bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Yeroo kana utuu si galateeffadhuudhaan si waama. Sagalee kee jiraata, sagalee kee guddaa, sagalee kee ulfina qabee, soora lubbuu keenyaa kan ta'e, soora jireenya keenyaa kan ta'e, nyaata lubbuu keenyaa kan ta'e, du'aaf salphina jala kan nu dabarsu. Yeroof amaaf yeroo gadhee kana keessa humni kee biraa kan nu dabarsu an si kadhadheera. Ergamaan hafuura ammeenyaa dhukkubaaf rakkinaa jireenya namaa hadabuuf dhiiga namaa kan barbaadu du'aan kan nama hadabuu barbaadu. Ergamaan dhukkuba ergamaan jireenya namaa irratti balaa hamaa gadhiisu barbaadu. Dhiiga namaatti kan galu lafee namaatti garaacha namaatti kan galu sammuu namaatti ribuuf kalee namaa maashaa namaatti dhukkuba kan ergu. Raaf daqiiqaa kanaa jalqabamna maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Furri kee qulqulluun humnaan nu haa tajaajilu maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee kanatu akka kanadha. Lakkoofsa 7 Rooma boqonnaa 14 irraa jalqabee akkas jedha. Nu keessaa tokkollee akeeka ofiisaatiif hin jiraatudha. Waaqayyo irratti of gatanii jiraachuu waan jedhuun isinitti dubbadha. An kan waaqayyooti jettee jennaan. Isaayaas 43 akkas jedha. Ati kan kooti jedhani maqaa kooti keetiin si waameera. Tuti yeroo ti galaana keessa dabartu galaanni si fudhatee hin badu. Yeroo ti bidda keessa dabartu arrabni biddaa si hin qabatu jedha. Ati kan kooti jedha. Ani kan waaqayyooti jedha meeroo tokko.
Ani kan waaqayyooti jettee ofii kee amansiiftee jennaan amansiin argatu. Ani kan waaqayyooti jettee jireenya kee amansiiftee jennaan amansiin argatu. Namoonni baay'een kan isaan sodaatan maaliif hiree yootan ofii isaanii arga jiru. Ati waaqayyo harkan jira jettee jennaan sodaa waan jedhamu iyyuu hin argitu. Waaqayyo harkan jira. Jireenyi koo waaqayyo harka jira. Ani nama harka miti. Ofii koo harka miti. Barcuma cabu tokko irra taa'an jiru. Ani harka waaqayyoon jira. Hallelujah, hallelujah. Mee akkas jedha. Ani harka waaqayyoon jira jedhame. Namoonni sodaa guddaa keessa oolanii bulu yeroo baay'ee maaliif yoo jettan ofii isaanii harka jiru. Namni ofii isaa harka jiru nan du'a laata, nan badaa laata, nan cabaa laata, nan maraaddaa laata, karaatti na faayala, eessa naqa laata. Harka waaqayyoo irra jirta taanaan gara harka waaqayyoo irratti tofamani. Harka waaqayyoo irra jirta. Laaraadaanaa moogaadii fideelee deemee jenee laadoora shi'a. Hallelujah. Harka waaqayyoo irra warri jiranii sodaa qaban. Hin sodaatan. Homtuu isaanis naatu, homtuu isaanis sodaachisa. Maaliif? Siluma harka waaqayyoo irra jiru. Harka waaqayyoo irra jirta. Kanaaf harka waaqayyoo irratti of gatanii jiraachuu. Galaana keessa yoo deemte ta'eeyyuu galaanni kan si fudhatee hin banne harka waaqayyoo irra waan jirtuuf. Barri hamaadha. Barri kun bara galaanatti fakkeeffamu. Galaana maalitti fakkeessa ta'uu waan jettan bara nu keessa jiru kan bara hamaa, bara gadhee. Iyya garaagaraa argaa jirtu. Itoophiyaa kana keessatti yeroo kana Sodominaa Gomoraatu biyya fudhatee jira amma. Hoteela gurguddaa kireeffatanii jiru amma. Naannoo Finfinnee, naannoo Piyaansaa, naannoo Maganaanyaa, naannoowwan hoteela gurguddaa yoo argitan hoteela maqaansaa geeddaraniitu Sodom Gomoraadhaan guutanii jiru. Dhiirri kan jedhamu hin jiru, dhalaa kan jedhamu maqaansaa haafuu. Barbaachisaa miti. Hoteela keenya keessatti jechaa jiru. Abbaa barbaades mee bulchaa jiru. Kanaan maanni biyya keenya keessatti biyyi kun yeroo kana galaana xuraadhaan badeera. Yeroon kun yeroo ulfaataa ta'eera. Yeroo tokko. Kanaaf ergaa tokkoon isinii qaba. Yeroo dheeraa isin irra hin tursu. Namoonni baay'een tajaajila qabatanii hiriiranii jiru. Namoonni baay'een immoo nu tajaajilaniiru. Waan tokkoon isinii qaba. Barichi bara dhumaati. Barichi bara isa dhumaati. The last year. Isa dhumaati. Dhumaadha barri kun. Kanaaf barri dhumaa jiru kun, barri darbaa jiru kun si fudhatee kan dabarre qophaa'e dhaabbadhu. Dhaabbadhu harka waaqayyoo irratti of gatii dhaabbadhu. Bineensi yeroo gara galgalaa waan ta'u argitanii gara galgalaa yeroo ba'uu jala ga'u yeroo qof ori'eenna yeroo ijoollee waraabessi utuu nuyi gara qe'eetti horii naannessaa jirru yuusa nu duuba. Finneerram caakkaa fagoo keessa oolle iddoo fagootti tinsaa oolle horaaree hoolaa sa'a eegaa oolle gaaraafa nuyi gara qe'eetti gara galgalaa naannessuun iyyuusa caakkaa keessa akkana jechuudha yerichi kan kooti galaa dafaati gara mana kan hiiksanii galaa ankaanachi kanan argadheen dhiisa dheetu iyyaa'eera. Yeroon kun yeroo waraabessi yuusaa jirudha. Yeroo bineensi yuusaa jirudha. Yeroo sagalee dhageessaa jirudha. Ani sin nyaadha. Kiristoosiin ala warri jiran warri dhaabbin isaanii Kiristoosiin ala dhaabbatan dirree yookaan safarri isaanii Kiristoosiin warra halata ta'e warra mootummaa waaqoon hala dhaabbatu warra abboommii waaqoon hala dhaabbatu warra jireenyi isaanii iddoo dhaabbannaa isaanii waaqayyoon hala ta'e kan kooti isaanii bineensitti yuusaara. Obboleettina bineensi sitti yuusaara. Nama bineensi sitti yuusaara. Bineensa sitti yuusaa jiru kana keessa dafiiti bidiruu waaqayyoo keessa gali. Dafiiti harka waaqayyoo keessa gali. Of gati harka waaqayyoo irratti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka kanadha. Namni jireenya isaa kennu ni oolfata. Namni jireenya isaa oolfatu immoo jireenya isaa dhabada. Akkana jechuun maal jechuudha? Namni raawwatee jireenya isaa narratti of gatu jireenya argata. Namni immoo jireenya isaa ofii isaa kana naaf hin kennine inni jireenya isaa dhabada. Oodu jireenya kee waaqayyoof kenni jireenya kee argatu. Warri jireenya isaanii kennan hin argatu. Warri jireenya isaanii oolfachuu barbaadan warri ofii isaanii harka jiran garuu jireenya isaanii fagoon ga'u. Kanaaf Roomee boqonnaan 12 akka kanadha. Nuyi jireenya keenya aarsaa jiraataa gooneetu dhiyeessina. Jireenya keenya aarsaa jiraatu goone aarsaa jiraatu. Akkana jechuun maa inni aarsaa jiraatu. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaati namummaa keessan isa qulqullaadhaa fi waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan sinan gorsa. Maal keessan namummaan keessan akkamitti aarsaa jiraataa ta'a? Aarsaanii kakuu moofaa keessatti aarsaan hin gubata. Egaa cincee booddee fooliin isaa gara teessoo qottoodha aaree cubbuun namaa dhiifama. Amma garuu isa miti. Foon fidaa, qalma haaraa fidaa, gubaana aarsaan jedhu. Kana jechuun aarsaa jiraataa ofii kee godhi. Ofii kee naa aarsi. Aarsaa wanti aare tokko deebi'ee bifa isaa duraanitti hin deebi'u. Kana jechuun ofii kee guutummaatti ofii nan bifatin guutumaan guututti ofii kee naaf kenni siin jechaa jira waaqayyo kee. Har'a nu yoo bifannee jirra. Waraabessatu nama nyaateedhaan. Nama nyaateenna waaqni immoo nama kootti buutee beekadhodhaan jedhan dur jechama.
dura akkana jedha. Nama kootti buutee beekaa dhodhanii wal akeekkachiisan jedhanii namicha tokko koraatti argatee nyaatee morma isaa ol naannoo afaanii kana dhiisedha. Maal akkamittiin nama kootti hin bu'in siin jennaani nyaatte jedhanii jedhe wal gahii irratti. Durii kaa jecha maan beeku. Hin caafamne waan caafame miti macaafa irraa miti. Naan ani nama kee hin xumne namicha tokko immoo argee kana nyaadhe afaansaa duwwaatu si beeka. Afaansaa duwwaatu maqaa keedhaa. Isuma afannise afaanuma duwwaadha inni kanaaf afaansaa gara afaanii dhiiseera. Kaansaa garuu inni keessi isaa sin beeku. Garaan isaa sin beeku. Lapheen isaa sin beeku. Hunduma isaa caccabsee nyaadhe. Amma keessi keenya Waaqayyoon beekaa. Jireenyi keenya Waaqayyoon beekaa. Yoo dhuguma guutumaan guututti jireenyi keenya kan Waaqayyoo ta'e yookiin baay'een namootaa jireenyi isaanii kan Waaqayyoo miti. Baay'een namootaa guutummaan jireenya isaanii kan Waaqayyoo of hambifatanii jiru. Ofii isaanii harka jiru. Kanaaf sodaa qabu. Dhaloonni raafamu bara kana keessa dhaloota akkamii ta'an dhaloota sagaleen dhageenye dhaloota Waaqa irratti of hin gannedha. Dhaloonni kun raafamaadha. Abdiin qabu, hirkoon qabu, waan itti hirkatu hin qabu, wanti itti hirkatu, qabeenyi itti hirkatu hin jiru, beekumsi itti hirkatu hin jiru. Kan nama baasu yeroo ulfaataa, yeroo raafamni guddaan ka'e, yeroo bubbee guddaan ka'e, yeroo bineensichi iyyama baafatee biyya keessa socho'aa jiru, yeroo itti gamoowwanii fooqiiwwan gurguddaa investimentiidhaaf jedhee seexanni qabatee dhaloota akka barbaadetti mancaasaa jiru kana keessa karaan ittiin jalaa baatu beekumsa miti. Karaan ittiin jalaa baatu birrii baay'ee qabaachuu miti. Karaan ittiin jalaa baatu fira baay'ee qabaachuu miti. Karaan ittiin jalaa baatu eessayyuu dhaquu miti. Waan tokko sitti himu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos irratti of gatudha. Warri Kiristoos Yesuus irratti of gatan bineensi isaanii nyaatu. Jawween isaanii nyaatu. Mallattoon 666 irratti hin ta'u. Warri Illuminaantii miseensa siin godhatan dhiigni kee hin fuudhamu. Sammuun kee hin joonja'u. Amalli xuraa'aan inni nama gadhiisaa jiru kun sirratti hin ta'u. Gaa'illi kee hin diigamu, manni kee hin diigamu, jireenyi kee hin nyaatamu. Bineensicha harkaa bahuudhaaf dhamai. Dhamai bineensicha harkaa bahuudhaaf. Jawwicha harkaa bahuudhaaf dhamai. Daladaa namaa giraala dafaa nama jaanoo siyaa. Yeroo kana namoonni Waaqa irratti of gatan hin sodaatan. Sodaan qaban. Waan tokko yoo hin sodaatan. Bidiruu keessa jiru waan ta'e. Kiristoos keessa jiru waan ta'e. Hin sodaatan. Waan tokko sodaatan. Namoonni sodaatan namoota bidiruu gooftaa keessa hin jirredha. Hamma barbaade haa raafamu. Hamma barbaade haa jeeqamu. Ibidda qabatu. Ani harka gooftichaa irra jira taanaan hin soda. Sodaa qabdaa keessi kee raafamaa jira. Harka Waaqayyoo irratti of gati. Harka kee irra hin jira Waaqayyo. Kanaaf Phaawulos warra Roomaaf yeroo barreessu namni tokkollee akeeka ofiisaaf hin jiraatu. Nan jiraadha jettee hin jiraattu. Nan du'as jettee hin duutu. Kun akeeka kee miti. Karoora kee miti. Ajandaa kee miti kun. Waan ajandaan kee hin taane keessaa ba'i. Nan du'a hin jedhin dhimmi du'a keetiis hin ilaallatu. Nan jiraadhas hin jedhin dhimmi jireenya keetiis hin ilaallatu. Harka Waaqa irratti of gati. Situ beeka dhiin Waaqayyoon. Dhimmi koo guutumaan guutuutti si harka jira. Jedhi Waaqayyoon. Nan jiraadha jedhin gaafa siin jedhu abdiin qabaa hin qabaatin siin jechaa jiru. Garuu waa'ee jireenya kee Waaqayyoo beeka. Nan jiraadhas jettee karoorri kee karoora Waaqayyooti. Si jiraachisuu kan danda'u isadha. Namoonni baay'een kan akka Michael Jackson argitanitti yoo ta'e guyyaatti doktoroota hedduudha kan inni manatti qacaratee taa'u. Nyaanni isaa laaboraatooriidhaan ilaalama. Kan riimootiiti kan inni irra ciisu uffanni guyyaatti uffatu waggaa 150 jiraadha jedheeti kan inni hawwaajjate. Garuu waggaa 50tti cite. Waggaa 50tti kutee bineensichi inni itti of wareege. Namoonni baay'een akkas jedhu waggaa manaan jiraadha. Akkasan godha, akkasan godha, akkasan godha. Achiin ammoo achiin an ba'a. Akka namicha tokko bara tokko macaafa qulqulluu keessaa yeroo tokko qabeenya guddaa qaba. Amma yaa lubbuu koo maaluma ofiin jettaa? Gammadi. Midhaan kee dilbii guutee kana qabda san qabda. Kana maaltu nyaatee fixa?
gammadi jedha taa'ee of bashaane. Gaaf tokko abbaan qabeenyaatti dhufeetu ati yaa gowwaa amma lubbuun kee sirkaa fuudhamuuf jetti galgala kana jennaan eenyuuf ta'aa kanatti keesse kun atillee gammachiisaa jirta lubbuun kee abbaa qabdi. Abbaa qaba waan nuti rakkannu. Kutaan kun akkasidha. Eenyullee akeeka ofiisaatiif hin jiraatu. Lama. Eenyullee immoo akeeka ofiisaaf hin du'u jedha. Roomee boqonnaan 14:7 kana jedha. Eenyullee akeeka ofiisaaf hin jiraatu. Eenyullee akeeka ofiisaaf hin du'u. So yoo jiraanne yoo maal ta'a? Yoo jiraanne yoo hin jiraanne akeeka gooftichaaf hin jiraanne already bakka akeeka gooftichaa duwwaaf hin jiraanne yoo hin jiraanne. Jiraachuun koo akeeka gooftichaa. Jiraachuun koo ba'ee galuun koo jedhee jiraachuun koo akeeka gooftichaa qofa. Akeeka gooftichaa qofa yoo hin jiraanne. Yoo hin du'e yoo duune sun akeeka gooftichaatiin duuna malee akeeka gooftichaan alan duutu. Akeeka gooftichaan alan wanti si jeesuu barbaadu sirraa dhaana. Kanatti loluu barbaadu, kanatti loluu qabdu, kanatti ofirraa loluu qabdu, kanatti ofirraa gazzasuu qabdu. Inni tokkoffaan waan akeeka waaqayyoo malee si jeesudha. Du'i akeeka waaqayyoo inni gammachuu guddaadha. Phaawulos iyyuu jedheera yoon deeme naaf wayya. Jiraachuun koo garuu caala numatti siniif wayya yoo ta'e sin gargaara. Jiraachuun koo yoo ta'e garuu waan an filadhu hin beekudha. Kanaaf ani asii deemee rakkina kana keessa deemee waaqayyoo bira jiraachuun gammachuun olaanaadha. Kanaaf barbaaddee miti waan tokko yoo waaqayyoo barbaade ta'a. Du'as barbaaddee hin duutu jireenyas barbaaddee miti yoo waaqayyooti guyyoonni keenya. Guyyoonni keenya kan waaqayyooti, halkanoonni keenya kan waaqayyooti, qabeenyi keenya kan waaqayyooti, guutummaan jireenya keenyaa kan waaqayyooti. Waan kan ka'e ta'e tokkoyyuu hin qabduti. Maal qabda? Maaliin dhaadatta? Maaliin kuni kan kootettu? Kan ka'e miti hin qabdu, keessaa hin qabdu, harka kee keessaa dachaafadhu. Qabeenya kee waaqa si nyaachisee nyaattaa. Guyyaa boru jettu kana yoo kan keeti waaqayyo jedhee maqaa keetti dabarsee guyyaan boru si simata. Kan kanaachi guyyaan boru ani sin beeku ati natti hin kenname sin jedhe taanaan guyyaa irraa kana duwwaa qabaachuu dandeessa. Kanaaf arri harka kee keessa jira. Kaleessi darbeera. Arri immoo harka kee keessa jira. Kanaaf arra keetiin borii kee hin balleessin. Kanaafi akeeka gooftichaatiin jiraan. Akeeka gooftichaan ala omtuu wanti sirratti ta'u hin jiru hin sodaatin. Akeeka gooftichaatiin ala omtuu sirratti hin ta'u hin sodaatin. Akeeka gooftichaa yaada waaqayyoo keessa jirta. Galma waaqayyoo keessa jirta. Dallaa waaqayyoo keessa jirta. Hallelujah. Kanaaf sodaan qabaatin sodaatin nan du'a nan salphadhu nan caba karaatti naaf. Hallelujah. Hin ta'u sirratti. Narratti taayettee sodaa yaaddoo hin qabaatin. Namoota sodaa kana jala jiran, namoota yaaddoo kana jala jiran, namoota nan du'a nan bada nan caba karaatti naaf. Jireenyi koo kanumaan dhume bakka namoota jedhaniif ergaan qaba. Waaqayyo harka koo irratti of gati omaan taatu. Omaa shakkina nuti shakkina utuu jiruu gooftaan waan taanu galaana naraamnee hin baannu. Inceena malee gamaa sanatti inceena gamaa sanatti inceena malee gamaa sanatti inceena gamaa sanatti nama kakuu baatu galaanumtuu nyaatu raasee madabarsaa malee nan bifatu haalli keessa jiru yoo fakkaate ama keetiin uu yaadame inaafuun gaama inaafuun gaama inaafuun gaama inaafuun gaama. Karaatti sin hambisuudhaaf, jireenya kee karaatti hambisuudhaaf, mul'ata kee karaatti hambisuudhaaf, abjuu kee karaatti hambisuudhaaf. Nahamaan sagantaa baafatee jireenya kee karaadhaa deebisuuf, cabsuuf, mul'ata kee daraaraa kee harcaafachiisuudhaaf
karaatti si hambisuudhaaf humni ba'e sirratti haabuuf aangoo akka hin qabne sirratti lallaba. Kanaaf ofittis namattis si faradin. Ofirri kee irrattis hin dubbatin, namarrattis hin dubbatin. Guyyoonni kee harka Waaqayyoo jiru. Abbaa guyyoota keetti koluu gali, abbaa bara keetti koluu gali. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 3 ti dabalee dubbiseetan gara xumuratti fida. Haleluuyaa. Guddaadha Waaqayyo. Yaaqoob maal jedhaa? Lakkoofsa 13 4:13 isin warra arra yookiis boru mandara akkasii fi akkasii dhagnee waggaa tokko achi hin teenyaa hin nagannaa hin buufannas jettaniif waanan dubbadduun qaba. Warra kamiin waggaa tokko arra yookaan boru mandara akkasii dhagnee waggaa tokko achi teenyee maal goon hin naganna eeshi hin buufanna jettanitti waanan dubbadduun qaba. Warra kamitti dubbata? Achi dhanna as dhanna achi teenyee hin naganna hin buufanna qabeenya horanna warra jettanitti. Warra karoora baafattanitti waanan isin hin jedhu qaba. Maal jedha laata? Tokkoffaan isin waan bor ta'uuf jiru jireenyi keessanis akkam akka ta'u hin beektan. Waan bor ta'uuf jedhu hin beektan. Jireenyi keessan maal ta'uuf akka jedhu hin beektan. Waan beektu hin qabdu jechuudha. Maaliif karoora baaftaa? Karoora malee immoo jiraadhu isin jechaa hin jiran. Garuu yoo Waaqayyo jedhe jechuu akkas hin bartaniif sagalee kanaan isin jajjabeessa. Kanaaf maal jedha? Waan bor ta'uuf jiru boru maal akka ta'u hin beektu. Guyyoomti boruu iyyuu 2 jireenyi kee immoo akkam akka ta'uuf jedhu hin beektu jedha. Inni gara biraa itti fufee maal jedha? Lakkoofsi 14 isin akka hurrii yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhabamuuti. Hurriidha jireenyi keessan. Harrabsoo wayii fakkaatu. Isin hurriidha. Amma namni yeroo hurrii jedhee nama harrabsu bakka hurriin daqiiqaa tokko iddoo tokkotti argite yeroo muraasa booddee immoo hin jiru iddoo sana. Hurrii sa'aatii tokko asitti argitu biyya biraatti argita. Hin jiru. Akkasii hin dhabama deebi'ee. Akkasisin jireenyi keessan akka hurriiti. Jedhee tokko kanadha. Kanaa mannaa waan namni jechuu danda'u. Kanaa mannaa maal jechuu sirra jira? Akkas jechuu keessanii mannaa. Gooftaan yoo jedhee hin jiraanna. Yookis sana goona jechuutu sinirra ture. Yoo gooftaan jedhe akkas goona jechuu. Kan kooti jireenyi koo isa harka waa'een koo jechuu. Akka nama buddeen isa cabsattee afaanii qabdu kana iyyuu nyaattee liqimsuu Waaqayyo beeka. Guyyaa hamma arra jalqabde kana fixuu kee iyyuu Waaqayyo beeka. Kanaaf jireenyi kee harka Waaqayyo akka jiru sitti himuun barbaada. Yaa nama sagalee kana nagaa jirtu. Yaa nama sagaleen kun gurra kee lixaa jiru. Sirriitti dhaggeeffadhu. Jireenyi kee si harka hin jiru. Waaqayyo harka jira jireenyi kee. Oraadhaan abaadhaan abash. Yaaba oraadhaan abaadhaan amasiya. Waan guddaa of se'uu keessaniin of jajuu keessan isin irratti argee Phaawulos. Of jajuun akkasii immoo hamaadha jedhe. Gaarii miti jedhe. Namni waan gaarii hojjechuu beeku waan gaarii sana yoo dhiise cubbuu isatti ta'a. Kanaaf jechuun maalni? Oftiin ofiin jajii waan qabduuf kan kee miti yoo. Kanaaf waa lama qaba kun. Tokko harka Waaqa irratti gaafa hoggattu sodaa malee jiraatta. Lammaffaa immoo waan qabdu hundumaa yoo Waaqayyo jedhe jireenyi koo yoo Waaqayyo jedhe malee akkas gochuu kan hin danda'u jiraachuu kan hin danda'u fayyaduu kan hin danda'u kamiyyuu yaada Waaqayyoo nama homaa gochuu hin danda'u ta'ee murteessuu danda'u ta'uu irra jira. Kanaaf harka Waaqayyoo irratti of gati. Dhimma kee harka Waaqayyoo irratti kennadhu. Baricha maadhaa irra deebi'een jedha. Yeerichi hamaadhaa irra deebi'een jedha. Namni seexanoomeera waan tokko siin jedha. Namni seexanoomeera. Namni seexanoomeera.
Namni toorarra hin jiru. Nama akka duriitti hin eegin namni namummaa isaa gadhiisee bara bineensa ta'aa jirudha. Namni boca isaa gadhiisee namni toora uumamaa gadhiiseera. Namni toora uumamaan isaaf kenname gadhiiseera. Of hin gatin namatti. Atumtiyyuu ofii keef hamaadha ofii keetti. Waaqayyo irratti of gati jireenya kee. Sammuu keetti akka hin kennamne ofiin kee kun. Waaqayyo hunduma keessa na gargaaru. Sagalee darbaa jiru hunduma isaa dhaggeeffadhaa. Ergaa kan keessan keessaa fudhadhaa.